Of eeggannoo cimaa ijoollee keenyaa, ijoollee daa'imaa guddistan dhaggeeffadha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii Ashama Harka Fuunee akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii eegamee nagaan qaba. Obboleettiin koo tokko dheengadda sagalee naa ergitee turte. Bilbila koo qabattee warratteetu dhuftee keessan sagalee naa ergite. Adaraa obboloota kiyya of eeggadhaan siniin jedha. Eenyumarrayyuu dhala isaaniirra nun jaallatan isaanis siniin jedha. Mee laayik sheer godhaa. Warroonni aaraa mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa siniin jecha. Obboleettiin kun sagalee ishiin naa ergite keessaa baay'ee boo'ati. Guyyaa lama dheengadda naa ergite kaleessa irra hin jirtu arraallee irra hin jirtu jechaadha. Profaayilii ishii immoo eenyuun qabu ture, suura hin qabu ture. Miciyyoon kun daa'ima guddisaa jira naan jette. Na dhaggeeffadha. Daa'ima xiqqishuu guddisaa jirti jechaadha. Daa'ima sana otoo guddisaa jirtu daa'imti sunay harkatti kufte jechaadha. Yeroo daa'ima isaanii guddisan yoo daa'imuma sana qofa eegan malee yoo asiifachi ilaalaa yookaan waan tokko hojiin naqa jechaa waan tokko hojjedha jettanii too walii gadeenyu jettan daa'imni sun harkatti kufti. Ofuma ishiitii iyyuu yoo kufte iyyuu isaan situ kuffise jedhanii waarrataniitu sinirratti murtoo hin taane murteessu jechaadha. Egaa obboleettiin kun yoo ta'u mana atsadaatti jiru micattiin kun hin argine jettee na duubarraa mucucaattee kuftee harki ishii buqqa'ee jettee jechaadha. Daa'ima xiqqishuu jechaadha. Innaa an harki ishii buqqa'e sana garuu kaameraadhaan arganii jiru. Situ akkana godhe jedhanii waarrataniitu narratti lola bananii kaameraa sana bansiisanii amma poolisiin kaameraa sana bansiise jette. Kaameraa sana yeroo bananii ilaalan immoo mucattiin akka otoo ishiin mana atsaddaa jirtu duuba deemee too mucucaattee too kufte jechaadha. Mucucaattee kan kufte. Mucattii daa'ima xiqqishuu waggaa 1.5 jette micawwan kun jechaadha. Baay'ee boossi baay'ee hirqite micawwan kun yeroo naa dawwaltu dheengadda. Innaa waan hin godhu wallaale waan hin jedhu suna wallaale jechaadha. Bayitoo badi jechuu hidhaa fi akkamitti badde akkatti baddu siin qabdu micawwan tokko badde kun amma mana hidhaa keessa jirti. Innaa bayi badi yoo hin jedhee rakkoo guddaa ijoollee dhannaqaa baasaa yoo hin jedhee rakkoo guddaa micawwan kun amma akkatti baatu ta'e akkatti baddullee hin qabdu. Sababiinsaa mucaan kun harki buqqa'eera daa'ima xiqqishuu kana tokkoffaa immoo poolisiin irree dhaqee argee jira. Kanaafiyyuu wanti rakkoo guddaa tokkotti irraan ga'uu danda'u. Micawwan tun otoo baqattee baatees situ akkas godhe jedhanii ni waarrataniitu rakkoo guddaa tokko irraan ga'uu danda'u jecha. Kanaaf achuma taa'itoo waaqayyoon kadhadhu, rabbiin kee kadhadhu, akkuma amantii keetti kadhadhu harka jallootatti akka dabarsee siin kennine mucattii sunis harki ishee akkasii fayyuuf hin jedheeni. Yeroo baay'ee ijoollee keenya wanta akkanaa kun qunnamaatii oola jechaadha. Viidiyoo tokkos yeroo darbee waggaa darbee hojjedhee kanan ture obboleettii keenya tokko harkaa kuftee hin miidhamte jechaadha. Miidhamtee baay'ee dhukkubsattee mana yaalaa deddeebisaa turanii yeroo kanatti si jeefna mucaan koo duunan ani sin ajjeesa jetteeni madaamish yeroo itti dhaadhate ture jechaadha. Yaa obboloota koo jechaadha. Adaraa keessan of eeggadha. Warri ijoollee isaanii daa'ima waggaa 5 gadi bira jirtan tokkoffaa yeroo ishiin mana jirtu hojjedhaa mana atsadda'u yoo ta'e mana atsaddaa yeroo ishiin rafte yookaan qulqulleessaa malee akkasumatti yeroo daa'imni sun mana keessa fiigdu cim jettaniitu mana qulqulleessuun naqina. Ijoollee isaanii dhiisati ijoollee dhumti keenya biyya keessatti yoo akkasittiin nuyi hojii hojjennu nu jala deemti jechaadha. Yeroo nu jala deemtu sana waan tokkoon gufachiistanii kuffisuu dandeessu. Gaafa sana immoo rakkoo isin irraan ga'u. Jarri kunillee garaa jabaatti yaa obboloota kiyya. Anna yaadadha waggaa 4 duraa micawwa tokko asiin Beeruutiin keessatti waggaa sana reefuun bilbila kana yeroon banadheenyu jedhu keessatti micaattiin tuni harkaa kuftee harka ishiitii otoo baachaa jirtu harka ishiitii kuftee waarratteetu harki ishii kun siruma cabe. Gaafa harki micattii tuni cabu dhugaa waaqayyo waan nama gaddisiisu jechaadha. Viidiyoo sana poostii godhanii ofuma isaaniitii poostii godhan. Eenyuree kan gaafatu namni gaafatu mootummaan gaafatu gonkumallee hin jiru jechaadha. Micayyo daa'imti ishii sun hin duune harkuma ishiitu cabe malee sababuma harki cabee micayyoo lat godhanii ciibsanii waarratanii billaatti gadi naqanii too micayyoo sana akkasitti lubbuu ishii balleessan dhiiga ishii dhangalaasanii ajjeesan jechaadha. Yaa obboloota kiyya ijoollee shamarranii biyya Arabaa keessa jirtan warra daa'ima guddistan warra daa'ima guddistan isin barbaachisa. Lammaffaa immoo warra jaartii bira teessan jaartii dadhabduu kunoo asiifachi oofanii ol oofanii gad oofan
Dadhabduudhuma du'arra geesse tana boolla du'arra geesse tana gaafa ishiin duute ishiis immoo isinitti waaqatu. Isinillee ishii yeroo eegdan isinis of eeggannoo isin barbaachisa. Warri jaartii bira jirtan jechuudha. Yeroo ishiin rafte yookiin jaartittii sun rafte illee qulqulleessaa isinis hojii keessan hojjedhaa. Tokkoffaa ijoollettii biratti qacaramtanii yoo ta'e ijoollee sana qofa ilaaluu qabdu. Lammaffaa immoo carraan keessan jaartii dadhabduu bira sin ga'e yoo ta'e jaartuma dadhabduu sana eeguu qabdu. Jaartumti dadhabduun tuni gaaf tokko yookaan kuftee too miidhamte lubbuu ishii ba'e taanaan lubbuu keessan baasu si tajjeese jedhaniitu lubbuu kee baasu malee jaartiin tuni nyaatteetu dadhabdeetti duute ofishiitti kuftee duute siin jedhaniitu si bira hin darban. Yaa obboloota kiyya yaa shamarran keenya of eeggannoo cimaa godhaa. Ani si sodaachisuudhaaf osoo hin taane of eeggannoo cimaa godhadhaa jechaadha. Ijoollee isaan irratti nama jaallatanii lammaffaa jaartiidhuma duutuu kana gubbaarratti isin hin jaallatan. Of eeggannoo cimaa godhadhaa obboloota kee. Isin hojjettanii of jijjiirtanii gara biyya keessanii galuudhaaf kan dhuftaniif maallaqaaf dhufta waan ta'eef waanuma hojjettan san gubbaarratti of eeggannoodhaan hojjechuu sin barbaachisa. Kuni dhaamsa kiyya jechaadha. Dhaamsa koodhumaati. Micayyoo tana rabbiin ishee gargaaru. Egaa buqqaadha waan ta'eef tarii fayyuu dandeessi. Yoo harki ishee fayyeef yookaan ifillee yoo ta'u baaterree achiirree baatee jijjiirrachuullee dandeessi jechaadha. Warri ijoollee bira sin ga'u baay'ee ulfaataadha. Daa'ima isaanii baay'ee ulfaataadha. Dhugaa rabbi daa'ima isaanii guddisuun baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee jechaadha. Namuma obsa qabutu daa'ima isaanii guddisaa. Nama waan hundumaa bakka cakkanutu bakka ishee ijoollee isaanii guddisaa malee baay'ee ulfaataadha jechaadha daa'ima isaanii guddisuu. Kanaaf of eeggadhaa isiniin jedha. Yaa obboloota kee yeroo baay'ee waan argeef waan an dhaga'e waan ijoollee tokkorra ga'e shamarree tokkorra waan ga'e isaan afanirrallee hin ga'e narras hin ga'e obboloota koo afanirra hin ga'e jedhee kanan viidiyoo hojjedhu isiniif barnoota waan ta'udha. Qoosatti hin fudhatinaa isiniin jedha. Qoosatti hin fudhatina ijoollee isaaniirraa of eeggadhaa. Lammaffaa jaartii isaanii alaraa jaartii isaanii namoota ijoollee jaartii isaanii wajjin rakkatan baay'ee keessan arge isiniif hatu yoo waanuma ta'e iyyuu ta'e jechaadha. Jaartuma isaaniitti irratti illee of eeggadhaan isiniin jedha obboloota kiyyaa muca'oo kana immoo rabbiin haa fayyisuu fi egaa hordofaan jira garuu amma ammaatti dubbisaa hin jiru. Wallahi inni irratti hin deebine lakkoofsa kiyya seefii godhattee dhufte malee lakkoofsa ishii hin qabu. Kana wal baruun illee barbaachisaadha. Suurallee irraa hin qabdu. Waan akkana adaraa isiniin jedha. Muca'oo tana hordofaa waan ittiin argadhu qabaadhe isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalee kiyyaa barumsa guddaa akkasiniif ta'u ijoollee bira warra jirtan jedheetuma isiniif dhufee dabarsuu dhufe malee akkasuma bakka barumsa guddaa isinii ta'a of eeggannoo guddaa isinii ta'a isiniin jedha. Like share godhaa maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabajaa waan dhaggeeffattaniif turtii gaarii of eeggannoo guddaa isinii barbaachisu isinii dabarse. Ani Alamiin. Ciao.